السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسيت سبرا هندي خيسن بكم جرتنا تنجين ربي سمرقته. أرانتنا كنا يوسف قبل تنجرا وانين قرتي أرانتنا يوسف قبل دفف مالي في إنه تكفان نموني باين قرتي واي قرتي مباركة شو والقبته أيون أنا سول قبته أيون مبيرف غرغرتي إستي يالا جرتي جتني قرتي نموني باين قرتي خا جمستي كتني جرتني شو وان كان قرتي دبافة شو داف أنا كان دور قرتي فيديوز نورا بنتر موبي قافة نجرا موبي نمو لكي أنا في غرغرة أنا قرتي راكو من كابو كان مو اسمه قافة لون أنجي أنس isi ametin kuno ayyu ametin fides jirachu damne kuno mo dava qalabati garte saydon garte bite isi daf kanna fechu isi godef damne sanamman tan jiru damne kun garu guya inni bade ego magarte mu ben amerray badechu sondura mo jira kana fakati walin man dagenya amma wan kana garte merkane fechu daf ayyu qabetin jira ayyu mo dugwa jirtu takka takkan oso insomne oso garte katti garte bala ranqabne addabaste wan jiru nutimtechu kanaf hanga dum tano jintura ya subra subscribe godati maytada namonin godini video like share goda ayu dura salama jimme shakam jirtu kabajomtu tafi da ufatu takenya ya wanta kana anduralle asain tore yasinimo afan kirra dagom barbada dede na bra dufe ya akko bekama duranti debinko wanti haran injuru erga jette mo wanjuru anstanima wanti no finjuru saydon ille dhagay jira waye kana saydon ma dhagay baye ara jira bar dalana jira namnes ay matan kiya baye dan ara jira baye dalana jira malifi warqi kana akatibinne ana fi saydo bekachu mala angam kabinne arsa me garte katkafallen u bekachu lugati haramaya demne sena baye qaba warin kun baye anille baye nagaddise ture saati sanitti jechun malaka goyu wallalin ture ugansum jedha jechun anisa kabadun barbadu malif anaf gammachu koti yero durati saydo jin baqa life kan dabarselle warqi sanirrat haramaya demni wanta bayetu ummame warqin sunimo sena baye qaba anaf sincala anatu baye gadde malif anaf sena gudda qaba warqin sun sinif osontain anaf sena baye gudda qaba anaf hanga amma garanki yakati gubatu anabek waye sawon natti kasan ugas ninja akan namni akka namatin isa ilale warqi sanuga namna kana jala bade najala duwe way isha yudugan yurtu malame amma namonni bayen warqi kan garte wabidaf gurgurte jirti jalle wabin garte jalle si kan duraniti duguman garte jalatti isaf gurgurte obbalesi si dagarte wan obbalesa yuda wabi wan tumef jecha isatin yaludaf warqen gurgurte isallati yala jirti isa rarfachudafis kana gote jama jira amma malte sete warqin sun hom bade wabin hom rukutam kana dunuba sime anamma kana akamitti namnu addabasu daddaf echun anima akkan garte qoba qabuti chuda warqin kuni kan bade eguma wobin dawme bod lak kana dabas me shi amma mal do gongortani warqin kan bade haramaya da debine torbe tokko gute torbe tokko yungun erga bade warqin sun jechuda ani ni manne garu base okay hata ushi erga se akka bade yum bekamu insobdiyu jechuda ndes hata hiriyan ya kafetti nawamte waye warqi kana nagafatte durte videon sun hom gadifam oso wabin intuma min dura wabin rakko kana kesa oson senin dura videon sun gadifam okay wabin erga jia to ko bod erga haramaya debine baye turre adamatu baye turre erga sani tumam inuma walin qabatu akasi kana wajin inuma walin qabatu animo wabin tumame je wanda warqi gurguru finqab hondandai wabin tumamu saatin ille baye gadder harki ko isa kesan jiru bektani sanama dubana jere warqi gurguremo wabilen gammachisu ofilen gammachisu echun namni beta kabarati katebeta kana kan gurgurutef isatin yalu fi kuma refuje wabin wanta tiyallamu dabe rakatete yani warqi kan gurguru wabin ma yallame wabin yallamera እሺ ሲቀጥል ወንተ ወርቂ ጉናማ ጉርጉርቺሴ ኢሳ ያልሲሱ
kubbii akkasii mitirra kan gahe. Namni kun makiinaan siinoon irra hin deemne. Wanta warqii gurgurchisee biyya alaatti ni argaani warqii gurgure. Warqeen jechuun inta kaawwan hin taane asaaru bar jechuun wanta waliin hin qabanne. Wabiin homtumame warqiin hombade. Inuma waliin fakkaatu. Moo wabiin hin tumama jedhee yeroo biraatiif tumamu eeda bulchaan kun jedhee itti yaadeen gurgure. Gara maaluu dhiisaa. Bakka isin gaddin hin booyin bakka isin hin booyin ayyuu hin gaddin baana. Saniifuu warqeen kana waliin qabatu jechuudha. Waliin qabatu ani itti meera hiriyaa kiyyatti. Warqiin kuni shaaworii galee gaafa saamunaa harka keetti dibdu akkam kun warqiin kun intini jedha yeroo sanillee baay'ee intini hin jenne ture. Sin qabanne? Nan qabanne ture. Ishi. Na saamunaa dibee akkanatti qachoo jiru akkanumatti ba'e akkana harka. Isa qabachuu waan deemaa shinti beetis tallam. Shinti galee? Duuba shinti beeti fagoodha shinti? Shinti beeti keessa fagoodha? Ndee nama lusu fagoo ta'uu baatee illee ani keessa seeneen baasaare akkam taare? Warqiin hin argama amma shinti beeti keessatti maal taate yaasuun immoo yaara. Anaa fi hiriyaan kee tokko hoteela fayyadamuudhaaf seennee nyaata nyaannee mantana xumurree amma inni ganatti deemee shinti beeti gale fayyadamuudhaaf. Sanoo bilbila iPhone qaba. Bilbila iPhone qaba. Bilbila iPhone kuni isaaf laal bilbila gartee waan qabu lafa gannaqee bitee jechuudha. Baay'ee gartee jabeessa. Maallaqa guddaa waan baasuuf yaa. Egaa iPhone ni beekan gaa. Akkasitti osuma fayyadamaa jiru bilbilli shinti beeti gale jechuudha. Amma mucaan gaas deemee gaa uujee boo'ee abbaa manaa yaamnee shinti beetii gartee namni kan galee dhoorkinee dhaabbannee egaa marsine maal goonare sa'aatii lama kana ta'e gubbaa dhaabbannee dhumarratti baasna jechuudha bilbila. Qaamni kun hundi gartee gaa nu ajaa'ee akkasitti baasnee dirqama gaa maal goona. Warqeen immoo akkasitti hin bahu warqeen waan xiqqaadha akkasitti hin bahu ifama hayyee goomee hayyee. Wanta akkasitti miti. Warqiin kan bade fagaatee fagoo. Wabiin kan dhukkubsate amma dhiyoo kan. Dhiyoo kana jechuudha. Saniifuu inumaa walitti hin dhufu. Saniifuu waan waliin fakkaanne jechuudha. Waliin fakkaannedha. Kan ammoo hiriyaa kiyyatti iyyuu hima jira. Isinitti osoo hin ta'in hiriyaan tiyyayyuu piraangii na gootee turtee bara. Akkasii. Jechuun kaameeraa oksitee ani kaameeraan akka hin jirreen beekaa warqiin akka badee warqiin maal akka ta'e eenyutti illee ni mannee ture kaameeraa oksitee warqiin maal akka ta'e na gaafatte itti meen jira. Kun እንግዲህ አመኑ keessan kunin beeksisalleedha beekamaadha. Saniifuu waan walitti hin deemne jechuudha. Ifa maatii asumaanuu mubee quba qabdaa? Haalli isaa kami? Wal gaafachaa jirra anaafuu mubeeni. Akkuma beektu asitti rabbisee haa kennu nu araarsitee jirta. Maatii keenyatu amma xiqqoo wal mufatanii jiru hanga amma. Maatii araarsuuf immoo akkuma anaaf isaa normaali dha jennee waan dhisnu osoo hin taane jaarsummaa barbaada. Piroosas irra jira. Kan isaan immoo rabbi nu haa qarqaaru. Anaaf wabiin immoo wal arginee mari'achaa jira. Waanuma kanallee mari'achaa jirra. Mee dhuma isaa immoo rabbi nu haa bareechuudha. Abshir. Ani maal beektaa? Ani jalqaba moo jeen jira beektaa? Yoo isii fi mubeen gartee walitti fayyitan walitti gartee dhuftanii waan jiru gartee wajjin maratan maatii ammoo isintu gartee walitti harkisa. Maatiin gartee isinii gartee wajjin taphatu isinii gartee wajjin dhokatee deemuu arke ifiifuu gartee maatii wal dhufee wal ziyaaru. Dhiifamillee gartee waliif irra dabarachuu maatiin. Miti saniifuu isin maan gartee siif mubeen hayroo keessan jabeessaadha. Adda fagaatinaadha. Walitti bilbilaadha. Wal gaafadha. Ayyaan immoo wal gaafachaa jirra walii bilbila. Kaleeyyuu wal arginee turre. Akkasii? Inni amma nagaa isaati rabbi galanni isaa gahu. Fayyami? Ammumaan Fayyama? Fayyaa isaati. Amma wayii jira. Luka isaati malee xiqqooshu. Obboleessi kee garuu maal faadha? Maal ta'e bannata? Inni tumamuu kootitu isa aarse malee mubeellee jibbee miti. Hin beekaa jechuun akkamitti waliin guddatan jechuun kubbaa waliin taphatanii haasa'anii maal wanta baay'ee waliin guddatanii. Garuu mubeen natumuu isaatiin harka isaanitti kaasuu isaatiin. Santoorse? Anuu situmeen beeku akkamitti inni situmaa. Anuu harka kosti kaaseen beeku kan jedhu san isatu aarsee akkas ta'e malee. Inni illee isatumuu barbaadee miti. Haa ta'uti baga rabbi hambisee kan caalullee dhufuu danda'a bara. Beektee? Ija baduutu jira, ilkaan cabuutu jira.
waan baay'ee jira garuu yaa. Mubeen uumaan taanee obar. Amma nagaasaati. Faala gar jira. Anis quban qaba jechuun nan gaafadha bilbila. Anan geessaafi? Anan faan geessitu manatti? Haala nan geessaafi. Geessiif manatti. Anan faa geessifi. Urgoo faa geessiif. Akka inni gartees dagatu. Akka inni gartee dhiifama gartee garaan si godhu. Ayyeesh. Tole? Bakka jabaadhu. Ayyee. Saniif warqiin hin banachu. Warqiin badeeti. Ayyu. Viidiyoo irraa hin murabeeta. Dhiifama. Siree isinitti hime warqii ati hin gurgurachuudha. Hara maalu yaasu maal taate. Bannaati. Ayyu. Wayi. Dhugumata ayyu. Ani maal jeesi kan dhushu ugaa waaqaandee ani bilbila ani maal goe gurguran. Ayyu bannaati. Hara bannaa badeeti ugaa waaqaan. Maal taate ani isi maal rakkadheen gurgura jechuun rakkinuma akkamii keessa ta'ee bilbila gurgura kanuma warqii gurgura. Ayyu nur gurtee ni bara. Rakkoo maalii keessa ta'ee miinatti ani rakkina takkitti malee guddadhe ani rakkoo maaliin qaba. Sanifu maatiin dhabee moo waan nyaadhuun dhabee moo mee maal ta'een warqii gurgura. Gurgurachuu. Hin gurgurre ani hara narraa taa'aa maaluun hin gurgurre ugaa waaqa. Ndee. Ayyaasuun gidi anu gaasitti mee amanuu baachuu keessan isintu beeka. Yookaan mana warqii biyya kana jiru deemaatu gaggaafadha. Ayyuu dhuftee warqii gurgurtee ayyuu jedhaatu gaafadha. Bakka dhiifama shayyuu. Kana maaliif ani kana mirkaneeffachuuf dhufee namoonni baay'een gartee yaada isaanii waan gartee na gaafataniif ayyuun gartee maal jedhanii? Ayyuun gartee maal jedhanii? Jaarsa namaa hattee. Ayyuun gartee jaarsa namaa fudhattee ayyuun gartee badduudha ayyuun gartee maafiyaadha. Warqii illee gartee gurgurattee waan jedhaniifin ani isii kun qabee fidee isiniif dhiyeessee kanaafuu ayyuun gartee ani wanni kun gartee hin gurguranne gurgurellee gartee mubeellee ittiin iyyaallee wanni jedhamu kun hundi sobatte ani shintibeeti galeetumaan gartee osoon achi jiru achitti bu'eetti. Wanni jiru kana ayyuu gartee dhiifama ishii. Kanaaf ayyuu dhiisaa tole ayyuu dhiisaadha. Viidiyoon keenya irraan tana kana fakkaata galatuma ulfaadha baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna. Viidiyoo laak share godhaa namoonni gartee yaasuu birraa subscribe gootanii maatiin ta'in subscribe godhaa mataadha. Ayyuu yuutuubii qabdaami? Itti madhu banna itti madhu. Kuma dhibbaas galchanii akkas arrabsanii akkanas tumanii waan baay'ee isin jaanii kuma dhibba na galchaadhaa jiin itti madhu. Hayi itti madhu banna itti madhu. Maatii yaasuu. Sagalee lukaasi itti madhu. Maatii yaasuu. Akkuma beektanitti Saayidoon subscribe isaan hunda naa kenne deebisee jira. YouTubii koo haaraa banadheera. YouTubiin koo YouTube jedha. Subscribe naa godhaa. Na gargaara na dukataa galatooma. Galatuma ulfaadhaa isin jaalladha isin kabajna. Salaamu alaikum.